Akkaataa Adobe Photoshopidhaan animation hojjennu ilaalla. Animation suura jalqaba suura kana fakkeenyaaf ilaalaa jirtu. Suurri kun gara animation akkaataa jijjiiramu waliin ilaalla jechuudha. Waliin ilaalla suura kana fudhadheen gara Adobe itti kofidha. Faayiliin jiraaniin bakka location Adobe koo jiruun fudhadha jechuudha. Suurri koo jiruun fudhadha jechuudha. Adobe kana gara Adobe itti jechuudha. Already suurichi kanadha. Suurichi kanadha. Open jira jechuudha. Narfee jira. Sabooda maalan godha faayila haaraan banadha jechuudha. Animation hojjetadhu. Okay, naa dhufee jira already. Sabooda maalan godha ishii kana yookaan suuraawwan kana tokko tokko ishii fuudheen gara Adobe Photoshop korratti isa yookaan immoo new jedhee isa baradhee kanatti asirratti fidadha jechuudha. Asirratti fidadha jechuudha. Sitii tokko tokko ishii nan kutaa cropping godha. Sitii mouse gosa kan jijjiiradha. Asii tokko tokko isaa fuudheen maalan godha isa kanarra naqa jechuudha. As fidadhee jira jechuudha. Kanada step ni jalqaba jechuudha. Step selama farat sama sana dhufa suura taanummoo fuudhee namummoo maal godha bakka sammaan geessa jechuudha. Sakanas akkasitti kutaa jechuudha. Sabooda crop godha jechuudha. Ammas maal godha mouse koo sakana kan jijjiiradha asii fuudhee ishii kanammoo geessee selama fara kaa'aa jechuudha. Bakka lamaan kaa'aa jechuudha. Ammas sadaffaa irra jiru akkuma kanaan godha jechuudha. Wanta deebisaa sabooda sadaffaa irra jiru akkuma maataan kutaa jechuudha. Haala kanaan kutaa jechuudha. Siimma sammuu dhufeen immeejii jedhaanii hunduma isaa haala kanaan kutaa jechuudha. Amma dhumaatti kan jiru haaluma kanaan kutaa jechuudha. Sabooda dhuma irratti maal akka dhufu walii ilaalla jechuudha. Sadaffaa irraan kaa'aa jechuudha. Amma asiitii sakala sammuu dhufeen asii maalan godhaa katiin godha jechuudha. Hunduma isaa suuraawwan kana asirraatiin fudhadha jechuudha. Godhachaa jira. Suurichi haala kanaan asiitti crop godheen nan fudhadha jechuudha. Sabooda isa dhumaarra fida jechuudha. As gahee jira jechuudha. Already suurri kun xiqqoo ishii baay'eedha waan ta'eef walitti nalaas siqaa jira. Saayizii isaa tokko bal'ifadheeraa gaarii ture. Haala kanaan already isheen jira jechuudha. Amma kana booda maalan godhaa gara animation gochuu dandeenya jechuudha. Asitti window keessa filadhaa. Window keessa argan dhufee booda animation kan jedhu dhufa jechuudha. Animation argan dhufee booda layout korra dhufeen suuraawwan hundi isaa kun as jira jechuudha. Tokko tokko isaatiif isaan kanaaf tokko tokko isaatiif jechuudha. Kanan kaa'ee kanaaf background ishii kana maalan godhaa asitti nan delete godha jechuudha. Sabooda tokkoffaa kanarra dhufaa. Hunda isaayyuu asii maalan godhaa iddoo kanatti dhufee adda addiin godhadha jechuudha. 3, 4, 6, 7. Meeqadha layout keenya kan jiru torbadha jechuudha. Kanaaf torban godha jechuudha. Sabooda tokkoffaarra dhufee checking godha layout korraa dhufeen hunda isaa nan balleessa jechuudha. Sarara kana tokkoffaarraa kana fee jechuudha. Tokkoffaarraa kana hunda isaayyuu an selecting godha jechuudha. Lammaffaarras nan dhufa. Lammaffaarra dhufeen ammas maalan godha layout korraati lammaffaa qofa dhiiseen isaan kan nan balleessa jechuudha. Kana balleessa jechuudha. Sadaffaarra dhufa. Sadaffaarras kan jiru maalan godha akka mammaatti nan balleessa jechuudha. Tokkoffaa nan balleessa sadaffaa bichaan godha jechuudha. Arfaffaaras nan dhufa. Arfaffaarra kan jirus layout korra galee arfaffaa qofa fudheen isaan kan nan balleessa jechuudha. Tokkoffaarra jiru nan balleessa jechuudha. Shanaffaaras nan dhufa. Shanaffaarras jirus ammas layout korra galee tokkoffaarra jiru nan balleessa. Shanaffaa bichaan fudha jechuudha. Torbaras nan dhufa. Layout torba bichaan fudha. Jaha bichaan fudha. Torbaras jiru nan balleessa jechuudha. Torbaras dhufee layout jedhanii tokkoffaarras jiru nan balleessa. Torbaffaa bichaan fudha jechuudha. Sabooda maal godha gara saving godha jechuudha. Amma asitti play godheen check godha jechuudha. Haala kanaan kufte jechuudha. On asirratti waan xiqqoo ishii daqiiqaa ishii xiqqoo ishii fagaattee jirtu waan ta'eef daqiiqaa ishii tokko ishiitiif daqiiqaa ishii asirratti dabala jechuudha. Asirra jedheen tokko 0.5 godha. Akka speediin isaa galmalee hin fiine jechuudha. 1.5 godha jechuudha. Sabooda haala fiigicha isaa qannasaa deema jechuudha. Saatiin keenya kana ilaaluun asitti saatii koo dafachaa deema. Tokko shan godhaa jechuudha. Tokko shan. Sabooda maalan godha saving gochuu jechuudha. Saving godha jechuudha. Okay, saving godha jechuudha. Faayilaan jedhaanii asitti save for web and device kan jedhudha. Isarratti dhufeen asitti maqaasaa save and kan jedhu irratti maqaasaan irratti yookaan as keessatti gift jedhamu maalidha adda baafadhee filadha jechuudha. Haala kana jechuudha suurichi. Haala kana